بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا محمد بيتني أبا محمد كم مكان إساء سعيد علم مسيب جدم تابعو تكيستي لكاوم ورقر قدى صحابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم لقبت الرأي beekaa hayyuu warra madiinaatii fi warra zamana san jiruuti. Dhaloonni isaa zamana Umar mootummaa qabate keessa nama akkaan rabbiin sodaatu kan waan rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhe hordofu akki ibaadaa isaa salaata jama'aa akkaan eeggata, masjidatti salaata, salaata hundaa'uu masjida rabbiitti salaata. Nama ibaadaan isaa barrii fi bahara guutte innuu ofirraa haasahee akki jedhe akka waggaa 40 salaanni masjidaa na jalaa tartee hin beeku jedhe. Akkasuma adhaanni waggaa 30 haala ani masjida jiru malee na jalaa hin azaanamne jedhe. Akkasuma akka waggaa 20 nama tokko duubaan dhaabadhee salaata keessatti qonya isaa laalee hin beeku jedhe. Imaama nu salaachisu malee namni na duran dhaabanne jechuu ay nuti hoo eessatti salaannamee haa wal gaafannu. Hajji yoo jette yeroo 40 hajje ufumaa haasaye. Sooma ammoo walumatti dhaabee sooma, walumatti dhaabee oofa jechuu. Sodaa rabbii yoo jette bakka taa'e maratti yaa rabbi sallim yaa rabbi sallim jedha, afaanii hin buufatu. Ati hoo maal jettame maal dhabatto itateettu. Gaafa du'u jiru namni wahii isaa ciisu dhufee hadiisa gaafannaan hadiisa rasuulaa ciisee hin himu, ol na qabaa jedhee akkasitti ol jedhee salaate. Ajiib yaa nama rabbiin taheef mee laale akka itti wayita fayyaa dhabellee hadiisa rasuulaa kabaju. Namni gariin osoo sirbuu ruuhiin keessaa baatiichu kun odoo hadiisa rasuulaa haasa'u akkatti du'a. Haala kanaan rabbii isaanii gabbaran warri durii anaaf ati hoomee akkamitti rabbiin wajjin jirra, yoo ammuma of gaafannee deebii itti barbaanne nuu hin wayyuu. Yaa hiriyyoota kiyya namni deebii argattan nuu himaame yaa rabbi nu qopheessi. Kan gabaabsee isinii dhiheessi Al-Aarif Muhammadi. Diliiti yanaa dhiisi yaa rabbi yaa samadi. Wassalaamu alaikum warahmatullah.